Hello, akkam jirtu? Maqaan koo Dr. Masfinitti Abdiisaati. Ana ogeessa fayyaati. Waa'ee telemedicine namooti baay'een waa'ee telemedicine kana baruudhaa fi hubachuu waan barbaadaniif jecha dhaamsa gabaabaa kana isiniif gochuuf as jira. Telemedicine maal akka ta'e, telemedicine fi yookaan tajaajila fayyaa fagoo irraa tajaajila doktorii bira deemanii yaalamu wajjin maaliin garaagarummaan isaa kan jedhu waan tokko irratti haasa'uudhaaf hin jira. Akkuma asirraa argitanii telemedicine, telehealth gaaffii waan kun yeroo dheeraadhaaf asitti biyya kanatti beekamaadha. Biyya United States keessatti namooti baay'een fagoodhumaan telefoonaanis ta'uu danda'a, viidiyoodhaanis ta'uu danda'a, doktora isaanii wajjin wal quunnamu yeroo sana tajaajila fayyaa argatu. Waan barbaachisu hundumaa argachuu danda'u jechuudha. Garuu immoo telemedicine, telehealth yeroo jedhanii maal jechuu akka ta'e asirraa akkuma argitanii telehealth jechuun tajaajila fayyaa fagoorraa garuu immoo doktora qofaa miti jechuudha. Namooti baay'eenis tajaajila kennuu danda'u. Physical therapy, therapy adda tajaajila fayyaa fageenyarraa kan kennanidha. Telemedicine jechuun garuu tajaajila fayyaa doktorii irraati yookaan ogeessa fayyaa irraa argatanidha. Kana jechuun fageenyaan namoota viidiyoodhaan yookaan telefoonaan arguudhaan wajjin haasa'uudhaan arguudhaan haala dhuunfaa ta'e jechuun secure private haala ta'een wal arguun hin danda'ama. Haala kanaan egaa haala iccittiisaa eeggateen tajaajila fayyaa argachuu yookaan geggeessuudha jechuudha. Telemedicine kana laalchisee yeroo baay'ee egaa maaliin adda ta'a? Office visit yookaan tajaajila fayyaa qaamaan dhaqanii kilinikii dhaqanii yookaan hospitaala dhaqanii argachuurraa maaltu adda isa godhaa kan jedhu yoo ilaalle waan adda isa godhu baay'ee iyyuu hin jiru. Tajaajila fayyaan barbaachisu doktora keessan bira kilinikii deemtanis mana keessan teessanii telemedicine aangotanis waan akka salphaatti argattanidha. Keessaayyuu tajaajila fayyaa kana argachuudhaa fi bu'aa bayii baay'ee keessaas hin baase jechuudha. Doktora keessan hin argitu, ijaan hin argitu, wajjin haasoftu, fakkattaa'umsa barbaachisu isiniif godha doktoriin. Akkasumas immoo waan barbaachisu keessumaayyuu galmee keessan karaa fayyaa laalchisee galmee jiru walii hiruun hin danda'ama, argachuunis hin danda'ama. Akkasumas immoo erguu fi fudhachuun hin danda'ama. Yoo erga tajaajila fayyaa kana argatanii booda X-rays haa ta'uu, laboraatooris haa ta'uu, CT scans haa ta'uu, MRIs kan barbaachisu hundumaa akka barbaachisummaa isaaniitti isiniif hin kennama jechuudha. Tajaajilli fayyaa akkasii kennamuu danda'a. Fakkeenyaaf prescription isin barbaachisuu danda'a. Prescriptioniin kun salphaatti qoricha isiniif ajajuu danda'a jechuudha. Doktoriin keessanii erga isin argee booda gorsa barbaachisu isiniif kennuu danda'a jechuudha. Walumaa galatti tajaajilli fayyaa kun egaa fageenyarraa ta'u iyyuu malee waan inni barbaachisu hundumaa asirratti waan gochuudhaaf danda'amu jechuudha. Waan adda isa godhu yoo jiraate egaa tokkoffaa mana keessanii ba'uu hin qabdanii, mana keessan teessanii transportationii qabaattanii akkasumas kaffaltii raawwattanii doktora bira deemtanii yeroo keessan gubdanii deemuun isin barbaachisu jechuudha. Manuma teessaniitu doktora wajjin haasa'uu dandeessu, tajaajila fayyaa argachuu dandeessu jechuudha. Kan biraa insurance companies insuraansii warri namaaf kaffalan illee akkuma isaa isin deemtanii kilinika deemtanii tajaajila fayyaa argattaniitti kaffalama jechuudha. Kanaaf jijjiirama hin qabu jechuudha. Akkasumas immoo yeroo dheeraa isinitti hin fudhatu. Kana tajaajila fayyaa kan argachuudhaa fi jalqaba beellama isin barbaachisaa doktora bira eeggaa deemtanii beellamuu qabdu. Beellamni sun immoo yeroo amma argamu dhiisuu danda'a. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti beellama sana argattanii tajaajila fayyaa argattu jechuudha. Kan biraa fakkeenyaaf yeroo ammaa kana akkuma beektanii COVID-19 kun yeroo baay'ee uummata keenya gaagaa jiru waan ta'eef hospitaala dhaquun, kilinikii dhaquun, emerjensii dhaquun al tokko baay'ee nama sodaachisa. Infekshinii yookaan COVID-19 argachuun illee waan danda'amuuf jecha. Kanaaf egaa manuma keenya teenyee tajaajila fayyaa fagootti argachuu dandeenya.
eenyutu tajaajila fayyaa kana argachuu danda'a, eenyuuf gaariidha kan jedhu akkasirraa akkuma argitanii namni hundumtuu tajaajila fayyaa telemedisinii kana argachuu danda'a, irraatii gargaaramuu danda'a jechuudha. Yoo fakkeenyaaf doktora mataa ofii hin qabdan ta'e yookaan immoo yoo doktoruma keessanii wajjin illee akka gaariitti walaasoftanii waan barbaachisu sana waan dhibee keessan kana sirriitti sakatta'amee hin baramne yoo ta'e gorsa addaa hakiimii addaarraa yoo barbaaddanii yoo tajaajila fayyaa yeroo gabaabaa keessatti daftanii argachuu barbaaddanii yoo immoo doktora kan biran yoo hin deeminaa wayyaa kan jiru fakkeenyaaf namni tokko immoo dhibee adda addaadhaan qabamuu danda'a. Yeroo baay'ee egaa aadaan uummata keenyaa tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf gorsa barbaachisu sana akka gaariitti yeroo fudhatanii kan ittiin irratti hirmaatan ta'uu danda'a jechuudha. Gaaffiin tokko yeroo baay'ee kana gaafatamu telemediciniin kun yeroo doktora wajjin haasofnu kun viidiyoon keenya yookaan telefoonni keenya yookaan odeeffannoo nuti kenninu kun hagam akka gaariitti qabamee dhuunfaadhaan qabamee ta'aa kan jedhudha, iccittiidhaan qabama kan jedhudha. Kun akka gaariitti waan irratti hojjetamedha. Confidential jechuun encounter yookaan walitti dhufeenya yookaan haasaan doktorii fi dhukkubsataa gidduutti ta'u kun akka gaariitti iccittiin isaanii eegama. Seera biyya kanaa keessatti already ba'ee jira. HIPAA compliant jedhanii software yookaan dirreen irratti haasawnu kun HIPAA compliant Health Insurance Portability and Accountability Act kan jedhamu mootummaa Ameerikaa biratti seeraan kan raggaa'edha. Kanaaf kompiitaraan yeroo haasa'amu dubbiin haasa'amu suni iccittiin ta'u sun hundumtuu dhuunfaa waan ta'eef nama biraa biraan deemu namni biraa gidduu galee argachuu hin danda'u jechuudha. Namni telemedicine kanarraa hin gargaaramne eenyu? Telemedicine kun eenyuuf hin ta'u jettanii gaafachuu dandeessu. Telemedicine kana nama hundumtuu irratti gargaaramuu danda'a. Even namoota emergency isaan irra ga'ellee gorsa barbaachisu deemuuf hin deemne isaanii akka gaariitti asirraati ilaaluu dandeessu. Darbee emergency yoo jiraate balaan sardamtaa tokko yoo jiraate doktora yookaan hakiima sardamtaa bira deemuu yoo barbaachise gorsa kennuu hin danda'ama. Garuu namni tokko dhibee jabaa itti dhufee fakkeenyaaf kan akka strookii fa'aa kun heart attack yookaan dhiiga mataa keessa kan kuni dafee emergency deemuu qaba jechuudha. Akkamittiin immoo telemedicine kan argachuu dandeenya jettanii namni baay'een na gaafatanii jirtu. Telemedicine kan argachuudhaaf waan barbaachisu tokkoffaa kompiitara qabaachuudha. Lammata immoo intarneetii access yookaan intarneetii qabaachuudha. Inni kaan kophaatti ba'anii lafa namni nama hin jeeqne yookaan lafa namni hin baay'anne ta'anii doktora ofii wajjin haasa'uu hin danda'ama jechuudha. Jalqabaa beellama fudhachuudha barbaachisa. Beellama fudhachuudhaaf iimeelii kana Dr. masfinittaanaa@gmail.com kana yoo na ergitanii isa booda beellama argattu. Yeroo beellamaa sana linkiin ergutu jira. Isarra tuquudhaan linkiin suni gara kilinika virtual clinic yookaan telemedicine platform sanatti nu geessa. Isa booda doktora haasofsiistanii tajaajila fayyaa barbaachisu hundumaa argachuu dandeessan jechuudha. Egaa walumaa galatti telemediciniin kun waan haaraa uummata keenya hawaasa keenyaaf ta'u iyyuu malee yeroo dheeraa gargaaramaa turre. Telemediciniin kun tajaajila fayyaa baay'ee salphisee jira. Nama walitti dhiyeessee jira. Rakkinni fayyaa tajaajilli fayyaa namni yeroo baay'ee dhibee isaa asirratti beekuu dhiisuu mala. Dafee hospitaala deemuu, kilinikii deemuu kana utuu hin godhin yeroo dheeraa turuu danda'a. Yoo dhibeen isaas beekame duukaa bu'uun hordofii gochuun isin danda'ama jechuudha. Kanaaf waan na dhaggeeffataniif galatooma. Kun Dr. Masfinittaanaa Abdiisaa as Minneapolis Minnesota irraa galatooma.